yeroo Intoto seentan jalqaba balbalarraa mattaaqa keessa laalchistanii achi booda kan ittiin seentan kana viizaar ta'etu kaardii isinii kennamti. Achi booda ni seentan jechuu. Warroonni Intoto mallaqa nu gaafatan jettanii shakkitanii haftan. Intoto firii seenan. Seensi nacaa keessatti waan fayyadamtan qofa kaffaltanii jechuudha. Kuni karaa sultaa ittiin seenaniin Intoto karaan achiin ittiin seenan kalee ittiin seenee isin mul'isa sun gaara miti karaa cimaadha. Kun immoo bareeda karaa sultaa gaara hedduu qabu nu waliin turaa. Buna kargitan ganaa dalagamu jira. Gaaf dalagamee dhumate ajaa'iba bareeda. Namni as gubbaatti taa'eetiin qophii adda addaa yoo asirra qopheessan namni taa'ee ajaa'iba daawwataa jechuudha. Gamana illee immoo kan ajaa'ibaatu jira bareeda isa. Kunillee akka iltaan ajaa'iba bareeda bal'aadha illee immoo nu waliin kottamee waliin mul'ata. Astana asii achi ilaalan yookaan achi ilaalan gamas ilaalan akkasitti asiin qilleensa bareedaa qilleensa qulqulluu fudhachaa akkana. Abo? Eessa dhufte maali baqaan isaa? Ani Xoxxoo dhufe. Xoxxoo? Rabbi Xoxxaa isaa godhu kan jenne yaa baarsa. Maal maqaa waanti tika? Maqaa isaa walaalte moo? Maqaan isaa Xoxxoo dhagaa. Meen Xoxxoo jedhe. Meen Xoxxoo jedhe. Xoxxoo. Meen Xoxxoo jedhe. Xoxxoo. Xoxxoo jechuun walaalte? Xoxxoo dhagaa jedhee jira baramma. Rabbi Xoxxaa isaa godhu. Namo amma isin daawwachiisu nu waliin tura.
Dastaan natti dhaga'ame hojii kan argisiisu. Omaan sodaanne sirra boof. Waan omaan sodaanne guyyaa duraa bichaa xiqqoo sodaadhan ture. Eegasii booda bakka asirra boofuuf omaan sodaadha. Maal jedhama jettanii taphni kun? Kun bikoorsiidha. Iddoon isaa kan taphichi immoo geemuma jedhama. Geemu. Baay'ee namatti tola yoo baatiyoon guyyaa wala baatu baay'ee sodaachisa. Guyyaa dura boo baay'ee na sodaachisa. Bakka saanachi ergan bareen booda waan itti fakkaanne guyyaa lama bichaan sodaadhe sabuu guyyaa sadaffaatti kophaa hundee. Namatti tola yoo ol ba'an hedduu namatti tolaa mira. Gizee dura sodaachisa sana kilisaa ilaaltu amma namni jidduu nama ga'ee na buusaa kan jedhu maslaalaan maashiniin ittiin buufamu jira bakka namni sodaatanii. Sodaatennaan tooftaan ittiin buufamu jidduu keessatti iddoo barbaadetti maashinii jira kan buusu. Ofii garuu akka waan sodaatanii qaban jechuudha. Waan nama sodaachisu tokko hin jiru. Homtuu waan nama sodaachisu hin jiru. Ayyee galata obboleettii maqaan keenya? Galaanii jedhu. Galaanii galata. Har'a dhukaasuu eenna qawwee kubbaa 25 keessa jira birrii 200 nama tokkoof. Fighting kayo mo anak, music sekarang grass fighting. Betul? Nama jira. Untuk terus wow. Sosnya, kata real. Karena ini, saya roda aja. Bravo, isti. Matosa? Matosa? Oh, Tikkaleen ni taphatanii namni guddalleen ta'a tikkaleen ni ta'a dhibba lama lama jechuun sa'aatii walakkaaf jechuudha daqiiqaa 30. Makiinaan ka dhibballee ka dhibba lamallee marsaa takkitti asirra zoorama jechuudha akkan achirraan gachi kuni ka dhibba sadii immoo marsaa lama. Mana sih kau tahu? Akka daa'ima ta'uun har'a naga jechuudha. Tahu deh sudah. Har'a daa'ima ta'uun naga jechuudha. Karena biar apa dia usmo? Karena mau. Tahu deh. Udah. Tahu tak? Udah.
Kana fakkaata namatti tola. Yeroo garii akka daa'imallee taphachuun namatti tola. Daa'imummaa keenya waan akkanaatti hin taphanne. Lafarra shurlaataa taphanne. Biyyarra gobba akkana tir. How are you? تعرف عربي؟ I'm well, thank you. ما تعرف عربي؟ Yeah, very fine. ليش ما تعرف؟ I'm having a good Where are you from? I'm from America. America. Yeah. How is Intoto? I'm Torno. በጣም ጥሩ አፋን ኦሮሞ ነገ Yeah. Thank you bro. Akkuma argitan Intoto parkin kana fakkaata Finfinnee keessa jechuudha ajaa'iba bareeda taphoota bakka biraan jirre guutuu as keessa jira akka Itoophiyaatti bakka biraa taphan jirre tuyu as keessa jira jechuudha taphachuullee bashannanuuf qilleensa bareedaaf as keessa jira kan hanga amma daawwattan kan hanga amma argitan kun Intotoodha hedduu bareedaa warri dhuftanii ilaalii warri bashannanii kootatti laala koottaa bashannanaa jenna akka argitan namoonni biyya amballee biyya alalle jirtan rabbi nagaan isin agalchu guyyaa galtan bakka tana dhuftanii qilleensa fudhachuu bashannanuu taphni as keessa jiru bakka tapha Itoophiyaa keessa jiru akka bakka biraatti hin jiru tapha bareeda as keessa jira gana ijaaramu jira waa hedduutu iyyuu dalagamu jira of duraaf kan caalaa bareedatee mul'ata jechuudha baay'ee bareeda ka akkana kun osoo bakka hundattuu nu baay'ate jedha hanga amma waan daawwataniif baay'ee galatoomaa mana goojjoo sana laalaawo fa akka bareedu kaasir argitan kun siminto citaa fakkeessanii haala kanaan bareechanii ijaaramtu waaw argitan kun simintoodha baay'ee bareeda argitan kuno goojjoodha akkana haala kanaan fakkeessanii ajaa'iba bareecha mana baadiyyaa fakkeessanii jechuudha